mootummaatu biyya beekaa jedhan mee Dr. Abiy Musliimii biyya tana keessatti waggaa dheeraa lakkoofsise maqaan isaanii eenyu jedhama akkasuma hayyootaa fi ulamaawota gurguddaa kan qaban ammas warroottan biyya tana keessa seenan maqaa muslimaatiin maqaan isaanii hoo eenyu erga seenanii yoo waggaa hagam takka erga seenanii yoo mee tattaaffii maaliif jedhan biyya tana keessatti guddatuudhaaf ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቀው እምነት እና አብዛኛው ትላልቅ ሼኮች ዑለማዎች ያሉበት እምነት ባለፉት 26 ዓመታት ትንሽ አዲስ ባህል አምጥቷል። ለምሳሌ ሰለፊ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አልነበረም፣ አሁን እያደገ መጥቷል። ዱበ ኤርጋ ኸና ኑ ኢብስቴን ቦድ ሙስሊምኒ biyya tana keessatti waggaa dheeraa lakkoofsise hayyootaa fi ulamaawota gurguddaa akkanaa kana warreen qaban akkasuma beeytotii gurguddaa kana warreen qaban dhaabbata ummata islaamaa waggaa dheeraadhaaf hoogganaa kan turan achirraa afaan qawweetiin ari'amanii ulamaa'onni hayyoonni isaanii hidhamaa tumamaa miidiyaan gurra ummata islaamaa kan tahe hidhamaa hoggaa deemu nama ajaa'ibsiisu bira kutee waan gaafii nama gaafachiisu kun gaafii waan namatti ta'u irraa afaan qawweetiin uummanni islaamaa dhaabbata isaanii dhabanii garee haga takkaaf hoggaa laatamu garee biyya tana keessatti yeroo dheeraadhaaf hin turin kan amma dhuftee hoggaa laatamu waan nama ajaa'ibsiisu irraa of eeguu qabna kana. Ummanni islaamallee dhaabbata isaanii akkuma duritti odoo irraa hillee fuudhamee afaan qawweetiin ulamaa'ii isa biraanii ulamaa'ii isaanii bira dhaabbatanii akka jara kanaa hin hoogganamne akka jarri kun garee amma dhufte kun ummata islaamaa hin hoogganne akka ummata islaamaatiif bakka hin buune afaan guutuudhaan dubbannas ifa baafnasi duras ni dhaabbannaa isaaniin hin hoogganaman.